Galaxy fi iPhone, Galaxy fi Apple, Galaxy fi Apple kamtu kam caala maali wal caalan kamtu irra qaaliidha maali wal irra qaaliidha maali wal caala namni hoo kam filata akka addunyaatitti kamtu irra filatamaadha waan jedhu arra sirritti waliin laalla waan addanaaf bahe sirritti adda isiniif baasa kana qofa miti burjaaji as keessa jiru fakkeenyaaf namoonni gariin inni kun kataa jira inni kun kamiskiina inni kun ammoo moobaayilii akkana addunyaarraa qaaliin isa kana kan isa oli hin jiru yeroo telefoonni qaaliidha tokko fakkeenyaaf ati mallaqa qaalii tokko timtelle telefoon akkanaati nama siin jedhu faadhatu jira jechuudha qaaluminaaf tokko chara badanii maali wal caala kaampaaniin kunniin sadeen jechuudha kaampaanii sadii kan inaan qabadha isiniif dhufe walumaa gala Galaxy fi Apple kamtu kam caala maali wal caala kam ka Apple qabu kan Galaxy hin qabne kan Galaxy qabu kan Apple hin qabne ho kam inni kan jedhu sirritti adda isiniif baasa haga dhumaatitti na waliin turaasin jedha salaamtaalee daganne ani abduudha baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyya dhufte waraana jalqabaa dhuftan ammoo Abduu Mobile App subscribe godha maatii keenyatti dabalamaa yeroo hundayyuu afeerraa kiyya haga dhumaatitti yoo nafaana turtanii waa irraa barattu jedheeti yaada ka waa'ee teknooloojiin yeroo har'aan tana guyyarraa guyyatti ashaasha lama guyyarraa guyyatti fooyyahaati deema waan ta'eef nu dhiisee nu biraa deemuu danda'a kanaafuu nuti illee barree yoo itti fayyadamne illee jechuudha itti fayyadamuu baannu yoo kuni kana kun san yenneetiin yoo beeyne baay'ee tokko nu fayyadaa jechuudha haa ta'uti namni keenya hedduun viidiyoo barumsaa hedduu hordofuu hin jaalatu tole hayyee waa'ee kana irratti gaafii nama hedduuti illee jechuudha nama hedduutu na gaafataa ture waa'ee kana irratti jechuudha har'aan kan isin garsiisu maalinni iPhone fi akkasuma Galaxy keessattuu Galaxy yeroo jedhamu kaampaanii lameen jechuudha S fi Note jechuudha Apple ammoo tokkochuma akkuma isin beektan iPhone qofaadha jechuudha kaampaaniin kunniin isaan illee jechuudha nu bira waan bareedaadhaan ummatatti as dhufanii akka gartee namni ka isaanii malee hin filanne godhuudhaa fi yeroo hundayyuu dorgommii guddaadha wal dorgomuu jechuudha waan bareedduu dhiheessu kaampaaniin kunniin sadii jechuudha tole ayyee jalqaba irratti kan Galaxy itti deebinaa iPhone haalaallu fakkeenyaaf namoonni hedduun yeroo har'aan tana yookiin ammoo yoo ati amma telefoona tokko fakkeenyaaf doolaara 2,000 bite yookiin ammoo 500 bite yoo jette iPhone isiin jedhani jechuudha waan akkana kun hubannoo dhabarraa kan kaa'ame jechuudha tarii yookiin akka waan qaaloominni iPhone if ramadame yookiin ammoo moobaayilii qaalii jedhameetiin beekame iPhone qofa akka waan ta'eetitti warroonni hubatan ni jiru jechuudha asirratti yeroo akkana isiniin jedhu iPhone fi Galaxy lameen kana qofa miti addunyaarra kan jiru LG tu jira HTC tu jira Google Pixel ka jedhu faadhatu jira jechuudha kan biyya keenyatti hedduu hin beekamne akkasuma Huawei faatu jira Tecno tu jira Oppo maali adda darajaa gadaanutti illee ni jira jechuudha warri kunniin illee Android fayyadamu waan ta'eef garuu kaampaaniin beekamaan kaampaanii sadeen kanaadha namoonni kaampaanii kana sadeen kana qabadhee isin dhufee fi kaampaanii sadeen kana jechuudha kaampaaniin beekamaani Galaxy Note fi S fi akkasuma ammallee iPhone jechuudha tole hayyee iPhone yeroo hedduu iPhone isin jedha jechuudha namni hedduun akkasii miti dubbiin moobaayila tokko kan qaaleessu yookiin ammoo kan raksheessu kan qabiyyee isaa ol kaasu isaan hundinuu qabiyyee qabu jechuudha moobaayilli kun akkuma isinuu beeytanii namni hedduun ni beeytan jedheetii yaada qaama moobaayilaa kanarraa waa lamatu walitti dhufee moobaayila ta'a wanni lamee walitti dhufu maaliin tokko qaama nafa isaa hardware waan jedhaniin jechuudha phone jechuudha amma fakkeenyaaf nama tokko qaama isaa akka jennu kana jechuudha hardware kanatti akka ammoo inni socho'ee asirraa ati bakka biraa bilbiltee imo fayyadamtee Facebook fayyadamtee ergaa kee qilleensa keessaan fayyadamee sii geessu kan godhu ammoo software jedhamee kan irratti hojjetameedha kanaafuu qaamaa fi software akka lubbuuti jechuudha akka lubbuu itti uumu jechuudha akka isaaniif itti sochoosu walumaa galatti qaama san jechuudha tole hayyee amma kanaaf duuba iPhone qaamni isaa akkuma jirutti ta'ee kan fakkeenyaaf Galaxy waliin wal tokko fayyadamanis kan wal adda fayyadamanillee akkuma jirutti ta'ee software inni fayyadamu Apple iOS kan jedhamudha jechuudha software addaati kan isa malee namni hin fayyadamne Apple amma kanarratti maaliin wanni inni itti tolfatu waan garagaraati oomisha tarii ati moobaayila qofa laalutu malta moobaayilaf kompiitara qofa laaluu malta sa'atii dabalatee wantoota garagaraa qaqqaaliidhaan akkuma gartee moobaayilaa fi kompiitara kanatti qaaliidha wantoota hedduudha kan inni oomishu jechuudha garuu kompiitaraaf moobaayila kan inni ittiin beekamu jechuudha duuba yeroo kompiitaraa fi moobaayila kana qaama isaanii kana haala kanaan tolfate software itti fe'atu kan isa malee namni biraa tokko illee hin qabne iOS kan jedhu kanaadha jechuudha yeroo kana isin jedhu Galaxy namoota biraa wal nama biraati illee share godhee jira waan ta'eef jechuudha duuba amma iPhone amma akka darajaa keenyaatti iPhone fi Galaxy kamtu irra bareedaadha ama dubbiin kamtu irra bareedaadha jennee yeroo as deebinu
Galaxy leen akkuma amma isiniin jedhe kana foon isaa qaama isaa kana tolfatee tarii moobaayilii kun amma fakkeenyaaf iPhone amma yeroo akkana isiin jedhu kaampaaniin ordera godhatee bakka biraatti fakkeenyaaf ajajatee yookiin ammoo baatiriin isaa kan Galaxytiin tokko ta'uu danda'a kaampaaniin hojjetee akkasuma kaameeraan isaa tokko ta'uu danda'a haardiira wanni jennu waan kanneen jechuudha fakkeenyaaf kaameeraa akkasuma baatirii qaama isaa kan walumaa galatti jechuudha haa ta'uti kaameeraa kan sochoosee akka nu kaasu kan godhu ammoo sooftiweera jechuudha sooftiweera ala qaamni sun socho'uu hin danda'u lubbuun qabu waan ta'eef jechuudha Galaxy leen akkuma isiniin jedhe qaama garagaraa irraa tolfameeti sooftiweerri inni fayyadamu ammoo Android kan jedhamudha jechuudha Androidiin kun yeroo har'aan tanaa kudha takkarra gara 12tti tarkaanfateeti jira jechuudha duuba amma iPhone amma akka walii galaatitti fudhannee amma kamtu caala kan jedhudha kaampaanii kana sadiidhaan amma akka nama dhuunfaa tokkootitti kanatu kana caala jedhee dorgomsiisuu hin danda'u jechuudha iPhone fi Galaxy Note Galaxy S tokko jechuudha isaan kun sadiinuu tokko yeroo isiniin jedhu gosa takka isiniin jechuu kiyyaa miti isaan kun sadiinuu teknooloojii baay'ee bareedaa ta'etti fayyadamu maamila hawwatuudhaafis wal dorgomu fakkeenyaaf iPhone's waan gartee Galaxy yeroo hojjete Galaxy waan kana waan an hin qabne hojjete jedhee isa caalee argamuudhaaf wantoota garagaraa hardware waan amma isiniin jedhe kana jechuudha sooftiweer isaa akkuma jirutti tahee sooftiweer kana keessa ammoo siistemoota garagaraa kan itti dabalus akkuma jirutti tahee jechuudha hardweeraan caalee argamuudhaaf jechuudha moobaayila kan guddisu kan mallaqa guddisu waan namni isin jechuu barbaade maalinni iPhoneidha waan jedhamu san hin fudhatinaa san maalinni wanni qaalessu qaama isaa kana keessatti akkam fayyadameedha boca isaa dabalatee boci mee'ati ka waan ittiin bareedina fakkeenyaaf tokko fuulli bareedee yoo amalan qabaanne homaa faayidaan jiruumi akka amma kunillee meeshaanis akkasii jechuudha bocni isaa sun akkuma jirutti tahee garuu maalinni kaameeraan inni fayyadame kun kan akkamii keessattuu raamii fi room jechuudha amma dura waa'ee raamii fi room isin barsiisee jira raamii fi room kan isaan fayyadaman kan akkamii raam jechuun fakkeenyaaf sammuu isaa akka socho'u dafee akka deemu akka moobaayilii biiziin taane yoo geem taphanne yoo waa ittiin hojjanne yoo viidiyoo tokko ittiin buusne yoo laayif seenne walumaa galatti ispiidiin isaa akka gartee daddafee nuuf dalaguudhaaf qaama isa gargaaruudha jechuudha raamiin roomiin ammoo kan irratti fe'annee waa irra kaa'annuudha jechuudha wanni isa qaalessu maaliin duuba amma haardweerota kanneen jechuudha oriijinaalummaan kwaalitiin isaa kan eeggame tahee dabalataan irratti kaameeraa fi raamii fi roomii kanneen jechuudha kan mallaqa san ol kaasu fakkeenyaaf yeroo har'an tana akkuma isin beektan iPhone durii GB 16 irraa gara 32 akkas tarkaanfataa dhufe har'an tana haga GB 500tti jira roomiin isaa jechuudha haa ta'uti raamiidhaan ammoo dorgomee amman tanallee Galaxy caaluu hin dandeenye Galaxy meeqarra jira yeroo har'an tana 12 irra jira jechuudha iPhone garuu 6 irra jira amman tanallee jechuudha raamiin isaa duuba kun maalinni yeroo kana isiniin jedhu amma iPhone asin hir'ina qaba isiniin jechuu miti akkasuma wantoonni biraa kan keessatti tolfame wantoota gartee Galaxy caaluun jiraatu danda'a haa ta'uti ammoo Galaxy S fi akkasuma Galaxy Notein iPhoneini oguu jara sadiin kana wal bira qabnee hogguu fudhannu homa hundaanuu walitti dhiyaatu qaalumina illee yoo taate jarri kunniin lamee waan hundaa wanni isaa walitti dhiheesse kun maalinni akkuma amma isiniin jedhe qabiyyee isaaniitii jechuudha fakkeenyaaf hatta amma gatiillee haa fudhannu mallaqa isaa jechuudha yeroo hojjetanii jarri kunniin sadiinuu jechuudha malleen isaaniillee walitti dhiyaata USA Ameerikaa jechuudha doolaara 2,000 irraa doolaara 1,500 doolaara 1,000 achi gadi yeroo hedduun dabran jechuudha yeroo har'aan tanaatitti jechuudha doolaara 2,000 fi wahillee tahuu danda'a jechuudha maali amma isaan kana wanni gartee doolaara 2,000 isaan gahe bareedinni sooftiweera akka jirutti tahee sanitti dhufna fakkeenyaaf iPhone fakkeenyaaf amma faranjoonni maaliif hedduu fayyadamti kan jedhu lemetti dhufna wanni isaa walitti fide kun maalinni akka amma isiniin jedhe kana qaama kana jechuudha kan isa qaalessu hardweerota kana jechuudha boca gartee wantoota kanniin bocan kana waan qaalirraa bocame jechuudha fakkeenyaaf yeroo har'aan tanaa refu isiniin jedhe GB 500 irratti fe'u jiran jechuudha raamii ammoo GB 12 GB 8 irratti fe'utti jiran jechuudha kaameeraa isaa haala san irratti fe'u jiran jechuudha sooftiweerri hanga fedhe yoo bareeche fakkeenyaaf kaameeraan irratti fe'ame haardweerichi sun jechuudha kaameeraa meeshaa bareeda yoo ta'in sooftiweerri hanga fedhe Apple miti Apple iOS miti waan fedhe yoo ta'e kan sabiidhaa bu'e yoo ta'e illee abadan kaameeraan suni akka yaadame san ta'uu danda'u jechuudha amma duuba wanni si doolaara 2,000 godhe moobaayila kanneen sadiinuu yeroo hedduu yeroo silaatan haga akkanatti amma qaala'ee mallan isaa fagaate kana maaliin akkuma isin jedhe kana qabiyyeedhaan kanneen jechuudha keessattuu raamii fi room kaameeraa baatiriileen akkuma jirutti tahee jechuudha warri kunniin ammallee wantoota biraa keessan sana yeroo biraa isiniif waraaba moobaayilota biraa kan gartee warra biraatiin adda isaan godhu maalinni waan fayyadaman kana maalinni kwaalitii isaa bareedaa fayyadaman akka warra kaanii lakkoofsa qofaama fakkeenyaaf moobaayilonni hedduu yoo isin fudhattanii kaameeraa hay gubbaa san isinitti himanii garuu baatii 2 3 4 5 booda hogguu dalagee ni dullooma hogguu dulloomii jijjiirama deemaa jechuudha hin dulloomu kan isaan kanniini
guututti hin dulloomu isiniin jechuu kiyyaa miti dafee jijjiirama yookiin ammoo dullumaan agarsiisu jechuudha yeroo hedduu dargaggummaadhaan taa'a jechuudha tole hayyee akka amma addunyaatitti hoo kamtu irra jaalatamaadha amma iPhone amma akka addunyaatitti fakkeenyaa fi faranjoonni hedduminaan ni jaalatu jechuudha. Faranjoonni waan kana wanni jaalatanii fi tariyaan akkanatti fakkaatu akka tilmaama kiyyaatitti fakkeenyaa fi muuviidhaanii fi sirboota garaagaraa kan isaan barbaadan kana onlaayinii irraa amma yeroo har'aan tanaa karaa iTunes hedduminaan gurgurama. Karaan biraa karaan gurguramuun jiraatullee jechuudha. Karaa Amazonii fi karaan adda addaa jiraatullee karaa iTunes hedduminaan gurguramaa jechuudha. Karaa iTunes kanaan bitachuudhaa fi dirqama moobaayilaa iPhone qofa qabaachuudha si barbaachisaa jechuudha. Inni biraa ammoo siistamni isaanii fakkeenyaaf Apple gaafa gabbahu appilikeeshinoonni inni fayyadamu guutuun isaatu jechuudha. Guutuullee jechuu ni dandeenya muraasa yoo ta'e malee keessattuu appilikeeshinoonni dalagaadhaaf itti barbaadaman kan gartee idileedha osoo hin taane kan idilee oguu jennu Imo fi WhatsApp fi maal osoo hin taane kan dalagaadhaaf barbaadamu hedduun isaa mallaqaan bitamaa jechuudha. Kanaafuu faranjoonni yeroo hedduu fakkeenyaaf keessattuu namoonni gurguddaan iccitii isaanii eeggachuu barbaadanii akka gartee moobaayilli isaanis gara moobaayilli isaanii vaayirasiin hin seennee fi akkasuma wantoonni garaagaraa akka isaan hin seennee fi kwaalitii qulqulluu gartee kan mallaqaan bitamu isaan barbaadanii wantoota akkanaatiif fayyadamuu danda'u akkasuma mallee iimeelaadhaan socho'aa jechuudha. Iimeelaan socho'aa waan ta'eef appilii walumaa galatti sakuriitiidhaan haga tokko appilii ni caalaa jechuudha. Kun sakuriitiin qabu isin jechuu kiyyaa miti. Android fakkeenyaaf firiidha akkuma isin beektan moobaayila feekii irratti illee fayyadamamaa jiranii jechuudha yeroo har'aan tana. Apple garuu haga ammaatitti jechuudha iOS Apple iOS haga ammaatitti iPhone kaampaanii Apple alatti namni biraa tokko illee hin fayyadamne jechuudha. Akkasuma ammallee sakuriitii isaa akkuma isin jedhe mallaqaan kan inni fayyadamamu hatta appilikeeshinoota gabbuufachuudhaaf mallaqa si barbaachisaa akkasuma ammallee siistamni kuni bakka san irraa hin socho'u sakuriitii isaatiidhaatii fi wantoota garaagaraatiin Apple wanni gahu hin jiru jechuudha. Waan gara sakuriitii kanaaf faranjoonni tarii sababa kanaaf jaalachuutu malu jechuudha. Akka isin amma namoonni tokko tokko itti fudhatanii Apple yoo fakkeenyaaf atama doolaara 1000 bite yookiin doolaara 500 bite ati nama tokkoon jette iPhone isiin jiran jechuudha. Akkasii biti dubbiin iPhoneis fakkeenyaaf yoo GB guddaa tokko Galaxy barana kan inni takka hin baasin raamii fi room kaameeraa sadiin kana keessattuu wanti moobaayila irraa gurguramu waan sadiin kana irra guddaa isin jechuu barbaadeeti. Sooftiweerri Apple ta'uu fi Android ta'uu waan biraa ta'eeti. Quality akka jarri kun fayyadamanii kana ta'ee warra kaampaaniin kijibullee ni jirame sanitti dhufnaa. GB isaa guddaa ta'ee roomiin akkasuma raamiin GB guddaa ta'ee kaameeraan isaa haardweeriin itti gadhamame kun guddaa ta'ee fakkeenyaaf yeroo har'aan tana iPhone fakkeenyaaf amma iPhone kan dhumarra kun ammoo amma baha Desemba kanarratti baha kan dhumarra 12 Pro Max dha 12 Pro Max ne fageenyarraa fidee qulqulluu akka nama isin dura jiru kana fidee kaasuudhaa fi leensii durii kaameeraa gurguddaa irratti fayyadamamu san jechuudha. iPhone irratti telefoona irratti fayyadamameeti viidiyoo qulqulluu waraabuudhaa fi akkasuma mallee akkuma isin jedhe kaameeraa fageenyarraa meetira meeqarraa kaasuudhaa fi waan akkasii itti gadhaman akkasuma Galaxy Note 20 Ultra kan jedhuu fi Note 10 illee jechuudha kaameeraadhaa babbareedaatti itti tolfatanii jechuudha. Keessattuu Note 20 Ultra Note amma fakkeenyaaf kaameeraa guddaa akkasii kan itti galcha jechuudha. Galaxy S21 Ultraanis akkasumatti booda kanarra S21 Ultra irratti itti galfatee jechuudha. Kanaafuu amma kaameeraadhaa fi raamii fi roomiin isaanii kan iPhoneis amman tana 500 irra jira jechuudha. Kan akkasuma kan Galaxy illee 500 irra jira jechuudha. Amma jara kana lameeni boodarra kan bahe Galaxy S21 Ultra dhaa fi iPhone 12 Pro Max dha. Note 20 wanna Note 20 Pro Max Note 20 Ultra ni difama xiqqoo bubbultee jirti jechuudha. Jarri kun lachuu haala saniini walirraa caalanii customer isaanii biratti argamuudhaa fi haala saniin gadhamatu jechuudha. Akka sadarkaa kennaatitti yoo as deebine fakkeenyaaf Apple irraa keessattuu namoota dalagaa kan akka YouTube dalaydanii akkasuma wantoota garaagaraatii fi wanti Galaxy isiniif gahu hin jiru jechuudha. Aan Apple fi Galaxy wal bira fakkeenyaaf hunda isaatu ni fayyadama. Note illee ni fayyadama fakkeenyaaf kana duratti kan amma dhiyootana bite torbaan hin geenye jechuudha. Kana duratti Note 10 ni fayyadama ture. Note 10 illee GB gurguddaadha. Note 20 illee GB gurguddaa akkuma isin beeytanii. Akkasuma Apple illee fayyadamaan ture jechuudha. Apple akkuma isin jedhe tokkoffaa namni kenna ka doolaara 20 appilikeeshina takka itti bitachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf amma ka credit card wantoota garaagaraa yookiin ammoo Apple card yookiin ammoo Apple ID isaatu kan seeraan barattee hin jirre kan appilikeeshina tokko doolaara 20 yookiin 10 bitachuu hin dandeenye.
Apple malee yookiin ammoo Appletu qaaliidha ebalu san qabaadhaaf osoo hin taane ati kamtu irra naaf wayyaa faayidaa kiyya fakkeenyaaf amma Galaxy bitti ati kaameeraa bareedaa kan uumama kanarra siitingiilee garagaraa jijjiirtee itti fayyadamuu dandeessu fayyadamuudhaaf Galaxy wanni gahuu hin jiru jechuudha. Galaxy waan dabalataa takka irratti dabalattee hojjechuudhaaf akkasuma malee keessattuu wantoota akkana kana itti waraabuudhaaf free applicationota garagaraa hatta ka free hin ta'in kamallaqaan bitamullee haggooteetiin itti fayyadamuudhaaf hedduu takka Galaxy siif laafaadha. iPhone ammoo akkuma Bluetooth connecting qabu akkasuma ammas memory fudhatu laakiin amma Galaxy illee hambisuu eegalee jira fakkeenyaaf amma kunuyyuu memory hin qabu jechuudha laakiin memory sarara fe'ame akkuma amma isin jedhe kana kan uumamaan inni qabu GB 500 200 fi 28 jechuudha kana alaatu kaawwan si barbaachisu natti hin fakkaatu. Duuba amma waan kana ta'ee fi warri faranjoota tarii security saniif fedhuu danda'u boca isaatiif fedhuu danda'u atilleen boca Applein fedha yookiin ammoo qalama Apple dalaguun fedha yeroo hundayyuu isaanu Galaxy illeen fakkeenyaaf qalama isaa halluu isaa kalara 5 yookiin ammoo 4 dalagu Apple illeen akkasuma 4 yeroo hedduu amma Apple 4 dalagaa jechuudha kalara isaa san keessa kalara isaa lachuu kan hafte hin qabne dalagu waan ta'eef kamtu irra naaf wayyaadha akkasuma ammallee almuuniyeemiin isaan fayyadaman jechuudha qaamni isaanii isaan fayyadaman kun sibiila normaala cal jedhee osoo hin taane almuuniyeemiin qaama gartee qaaliidha jedhame bareedaadha fayyadamu jechuudha kanaafuu atillee boca isaa telefoona sadiin kana keessa akkuma amma siin jedhe tarii yoo gartee biyyoota akka gaariitti application isaa kanallee maallaqaan bitachuu dandeessu jiraatte Awurooppaa Ameerikaa Kanadaa fi Eeshiyaa illee biyyoota garagaraa keessa jirta ta'e kafeedha Apple illee filachuu dandeessaa jechuudha lakkii waanuma tolaan itti fayyadaman fedha yoo jette ammoo Galaxy filachuudha Galaxy yeroo filattu gatiin isaanii illee akkuma amma isiniin jedhe $2,000 irraa haga $1,000 takkaatitti isaan kun sadiinuu jechuudha tokkolleen tokko hin caalu jechuudha tarii yeroo takka amma isaan beeki mallaqa sana hangana hir'ina godhe yookiin ammoo $100 irraa hir'ise jira mallaqa illee wal dorgoman qaalomina waliin dorgoman isaan ati tarii qaalomina laalte iPhone jechuu dandeessa isaan ammoo qaalomina waliin dorgoman ani gartee kastamara kiyyaa fi mallaqa hangana irraa buuse gatii addaa kana bakka beesisu maaliifi parsantii hagana qinnaashii waan jiramu parsantii hagana hir'ifnee jirra waan jiramu waan akkasii sanitti wal dorgomu garuu hedduun hir'isan yeroo hedduu $50 yookiin 100 waan isaan hir'isan jechuudha kaampaanii sadiin kana keessaa kafeete filatte ati yeroo hundayyuu maal filatta tole hayyee iPhone haaraa bahe amma nam tokkotu jira iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 40 akkasumatti lakkoofsa lakkaa'uu qofa 13 maal qabatee dhufaa jira baatiriin isaa hagamii yeroo hedduu anammallee irra deddeebiin siin jedha baatiriin isaa hagam raamiin isaa hagam roomiin isaa hagam kaameeraan isaa hagamiidha viidiyoo fakkeenyaaf yeroo har'an tanaa kan hatta durii kaameeraan hin waraabne viidiyoo 80k dha waraabuu eegalan jechuudha amma kun yoo isin ilaaltan 80k dha waraabaa fakkeenyaaf 80k jechuun viidiyoo yeroo har'an tanaa teekinooloojii baay'ee hammayyaati akkasuma ammas iPhone 13 Pro Max inis akkasuma 80k dha waraabaa jechuudha kanaafuu wantoota akkanaa kanneen ilaaltee ati moobaayila kamiyyuu yeroo filattu keessaa qabiyyee isaa kanaan filatuu danda'uu qabdaa jechuudha warroonni biraa warri GB akkanatti qabu ni jira garuu kan sobaa fayyadamamu warri sun amma fakkeenyaaf kaampaaniidhaan hedduutu jira kan kaameeraan isaa meegaapikseelii 100 baatiriin isaa 6,700 waan akkasii sanfaadha irratti mul'isu garuu ammoo baatiriin isaa yeroo booda ni du'a jechuudha yeroo saniif dhugaadha turuu danda'a guyyaa 3-4 ta'uu danda'a booda irratti ni du'a garuu kan jara kanneen kan baanii sadiin amma isiniin jedhe kunneen waan akkasii saniin qaban quality itti fayyadamu jechuudha amma wantoonni isaan itti adda godhu inumayyuu yeroo hedduu maalinni amma Android illee hedduutu jiraame warri waan kana dalagu kaameeraa isaa lakkoofsa guddisanii kaameeraan isaan fayyadaman sun ammoo qulqullummaan isaa kana hin gahu jechuudha amma kun fakkeenyaaf kaameeraan yoo meegaapikseelii 12 yookiin ammoo 15 kan fayyadaman taate kan biraa 50 jedhee 12 kanan gahu yookiin ammoo yeroo sanii fi akkana yeroo ati ilaaltu sihii gurraacha kana chaayinaa godhee si shoollessee lafa si kaa'uu danda'a laakiin bareechee akkuma ati jirtutti quality isaa eeggatee si kaasuuni qualitummaa qulqulluu kaampaaniidhaan bebeekamoo ciccimoo kanneen barbaachisaa jechuudha kanaafuu isin yeroo hundayyuu qabiyyee isaa irratti hundooytanii telefoona bitachuu qabdan Apple fi Galaxy sirriitti adda isiniif bahee jira jedheetii yaada qabiyyee irratti hundaa'uu qabdan yeroo hundayyuu qabiyyeen iPhone qabatee dhufe maalinni Galaxy no qabatee dhufe maaliin isin qabatee dhufe sadiin kan awwal hin caalchisu isiniin jedheetiin jira yeroo hedduu jala deemeetiin hordofaa jechuudha inumayyuu amma nuufi dalagaa salphisuudhaa fi Android baay'ee salphaadha sababa softweeraa jechuudha garuu hardware isaa ammoo maal fayyadama ka jedhu kan ganaa bahullee kun fakkeenyaaf Samsungiin tuni ganaa kan inni baasu kan akkami kan jedhu hin laalla kaameeraa baatirii isaa akkasuma malee raamii fi roomii isaa kan iPhone dalagee fi kan inni dalagee wal bira laalee jechuudha kanan jaaladhu qabiyyeedhaan jaalachuu qabdan isinilleen sirriitti adda isiniif bahee jira jedheetii yaada yeroo biraa kan biraa qabadheetiin dhufa Abduu Moobaayilaa biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.